Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Akkam jirtan baga nagaa walitti deemini. An Abdallah Siraaj. Barmoonni keenya har'aa kan irratti xiyyeeffatu hiikaa jechoota afaan Oromooti. Yeroo darbe seerluga baranne. Jidduu kanatti boqannaas isinii kenne boqannaas fudhataa yeroo tokko tokko akkasitti deemuun nu barbaachisa. Har'a barmoonni keenya hiikaa jechoota afaan Oromoo qubee caadha. Xumuramaa jirti. Osoo isin hin xumuraminiin duratti qubeen hundi isaatiiyyuu jechuudha barreeffama mataa ofii danda'een qaba. Hiikaan isaallee akkasuma guddaadha. Baaldima keessi isaa baaldima jechuun afaan Oromootiin guddaa jechuudha. Akkaahu ammootiyyuu gadi fageennaan guddaa waan ta'e jechuudha. Diippilii guddaa waan ta'e jechuudha. So caan xumurree jirra garuu achi keessatti wanti jiru caa keessa wanta jiru hedduu isaa iddoo isin himinii ka isinitti asirratti hin baasin bira dabre hedduutu jira. Maaliifi laafaa waan ta'eefi jechuudha. The vocabulary of Oromo language. Hiikaa jechoota afaan Oromoo. Hiikaa jechoota afaan Oromooti. Afaan Oromoo. Hiikaa jechoota afaan Oromooti. Oromo language. You can say from here, that's Oromo language. Kana fakkaate jechuudha. Caan gara xumuraatii fi yoo akkama fee jechootni haaroonni alfabeetikaalii kana irra jiran 2-3tu hafaa jechuudha. San isiniif gara fuulduraatitti gaafa odoo qubee daatti hin seenini caa qubee akkas gara jecha 3-4tu hafaa isiniif hime gara qubee daatti dabarraa jechuudha. Qubee caadhaan ma'assalaama bye bye jechuun henna. Amma qubee daatti seenaa jechuudha. San booda ammootiyyuu seerluga afaan Oromoo bamaqa kan jedhu ramaddii 1-2-3 kan jedhu itti isinii dabra jechuudha. First person, second person and third person kan jedhu san irratti dabarraa jechuudha. Kallattiidhaan gara qubee caa kanatti isin haa dabarsu jechuudha. Kunis paartii tokko, kunis paartii lama. Let me start from here. Jecha cokuu jedhu. Cokuu jechuun akka afaan Oromootti addaan qooduu, addaan baasuu, addaan hiruu jechuudha. Fakkeenyaaf qamadiidhaa fi garbuu addaan coki yoo isin jedhan addaan akkamitti cokta addaan gingilchaadhaan addaan baastaa jechuudha. Ammallee gama fakkeenyaaf horii korma fi gorobaa fi kormoota addaan qoodi yookaan ammootiyyuu horii dhalaadhaa fi korma addaan qoodi addaan baasi addaan coki jechuudha. Inni kan itti aanu coonii. Coonii jechuun akka afaan Oromootitti maal jechuudha? Coonii jechuun wanta xurii qabu kan xurii godhate. Fakkeenyaaf amma namoonni manguddoon gugurdaan abbootiin keenya gaabii adii uffatuu jaalatu. Beeyte gaabiin na harkaa coonee jedhu. Na harkaa coonee jira abboo naamecaa. Na dhiqaan harkaa coonee, na harkaa xuraa'ee, na harkaa wasakaa'ee jedhanii jechuudha. Coonii jechuun kan xurii godhate, kan xurii godhatee jechuudha. Inni kan itti aanu coqorsa. Coqorsa jechuun marga dhedheeraa lafa keessa illee hidda gadi dheereffata dachii margaa kanarrallee ni deema jechuudha. Coqorsa. Umar Suleeman coqorsa kanaan sirbee ni yaadattu. Handarii adiin shiririire handarii adiin shiririire maal jedha aboo dhiifama inni irraanfadhe coqorsa kanaan sirbee jira Umar Suleeman. Coqorsa jechuun marga dheeraa lafa keessa gadi jiruu jechuu kana fakkaata jechuudha. Coqorsa jechuun kanaa jechuudha. Coraa baduu. Coraa baduu jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf amma yeroo faamilii keessan bira teettan wanta ulfaataa wahii yookaan balleessitan ta'e dogongortan wahii ta'e fuula isinitti guuru. Coraa isinitti badu. Miti? Kana jechuun faamiliin dallanee jira jechuudha. Aaree jira jechuudha. Kanaaf maal jechuudha? Coraa baduu jechuun bifa baduu dallanuus hin ta'a. Dallanuu. Dallanuu. Aaruu.
aarullee ni tahaa jechuu bifa baduu jechuun okay. So kan biraa corfee yookaan corfee yookaan coroffee. Isii kana jechuun maal jechuudha? Culullee. Ijoolleen qotee bulaadhaa yoo beeytan tahee yeroo tokko cululleen garbuu fa'a, qamadii fa'a, hantaraa fa'a gubbaa olii dhaabbattee harki isii akkana gooti. Harki isii kan akkana gooti. Sun coroffee jedhamti. Akkana gooti harki isii. Maaliif akkas gooti beeytaa? For example, yeroo tuqaa takkaahu ammootiyyuu, hantuuta takkaahu ammootiyyuu simbira wahii wannaa keessatti agarte, garbuu keessatti agarte bakka san irraan deemtu coroffeen sun. Achirraa akkana taati. Maal gochuu barbaaddii dhayitee akkasitti irra gadi buutee akkanatti fuutee oliin bahuu barbaaddii jechuudha. Isiin sun coroffee jedhamti. Culullees ni jedhama. Yeroo tokko cululleen kan ilmoolee lukkuu fudhatu. Kanaanis coroffee ni jedhanii, culullee ni jedhanii jechuudha. Coroffee jechuun maal jechuudha? Culullee takkaahu ammootiyyuu coroffee takkaahu corofee jedhanii jechuudha. Inni kan itti aanu corqaa. Corqaa jechuun wannaa hin bilchaatin taakiltiis tahee wantoota garaagaraa tahee kan hin bilchaatiniin maal jedhaniin corqaa jedhanii jechuudha. Wanta bilchina hin qabaatiniin jechuudha. Inni kan biraa ammootiyyuu cobxoo dhiifama osoo achi hin gahin duratti corree jechuun kanaan durallee waa'ee corree kanaa barannee jirra. Afaan Oromoo keessatti walitti ni dhiyaata jechii jechuudha. Lafa guddaa oo'u. Fakkeenyaaf amma lafti guddaan oo'u kan amma corree jedhaniin kuni fakkeenyaaf Saharaa biyya Liibiyaadhaa fi Suudaanii gidduu jiru Saharaa guddaan suni maal jedhanii jechuudha? Correes ni jedhanii jechuudha. Lafa guddaa oo'u kan akka Kalahaarii guddaa jechuudha. Kan biraa akkuma reef isiniin himetti cobxoo. Cobxoon kuni dhibee qaama saalaa hormaataa irratti argamu. Kan dhalaa irrattis ni argamuu danda'a, kan dhiiraa irrattis argamuu ni danda'a. Isa kana maal jedhaniin jechuu? Cobxoo jedhaniin jechuu. Cobxoo kana dawaan isaanii jira. Gara fuulduraatitti dawaa kitaaba dawaatiyyuu jira. Isa san yeroo tokko isiniif hima irraahi. Kitaabni suni san keessatti dawaan isaa haala gaariidhaan argamaa jechuudha. Cobxoon kun yeroo tokko kan irraa nama qabu qunnamtii saalaa namoota dhibee kana qaban wajjin yoo godhaniitti hin jedhan osoo of hin eeggatiin namattis ni dabra jedhanii ni haasa'anii wallaahu alam hin beeku san warri wanna jedhu nuuf ibsuu ni danda'a jechuudha. So kan biraa cufantaa. Cufantaa jechuun balbala. Akka afaan Oromootitti cufantaa jechuun balbala. Cufantaan kun akka naannoo keenyaatitti sukaayii irraas dalagama, baharzaafii irraas dalagama, gaalee lafa keessaa buqqisan isiidhaanis ni dalagama. Kanaan ammoo cufantaas jedhaniin jechuudha. Namoonni tokko balbaluma kanaan cufantaas jedhu. Kuni akkaataa itti barmoota aadaatii fi barmoota naannoo ittiin waan san waamanii jechuudha. Kan biraa coggeen rifeensa guttiyyee kan mataa gubbaa irratti hambisan akkanatti ol akkana godhanii kan hambisan isa saniin maal jedhaniin jechuudha? Coggee jedhaniin jechuudha. Barmoonni keenya har'aa kan irratti xiyyeeffate hiikaa jechoota afaan Oromooti. Yeroo itti aanu seerluga afaan Oromootiin hanga walitti deebinutti nagayaan naa jiraadha. Hordoftoota chaayinaalii kiyyaa, chaayinaaliin kuni chaayinaalii afaan Oromooti. This channel is Oromo language channel. If you don't mind, could you please subscribe, comment, share and like gochuu hin dagatina. Subscribe gochuu, share fi akkasuma comment yaada keessan jalatti naa kennu. Likeis tuquu hin dagatina. Hanga barmoota biraatii walitti deebinutti nagayaan naa jiraadha.